Akka waajjirri fayyaa Baalee Ba'aa beeksisetti dhibeen gifiraa godinicha keessatti ji'a 2 dura mudate haga yoonaa daa'imman 4 ajjeesee jira. Obbo Abdurrahmaan Ibraahim Godaanaa itti aanaan hoogganaa waajjira fayyaa Baalee Ba'aa daa'imman kun gatii maatiin dhibee kana utuu adda hin baafatin mana yaalaan isaan gawwaafanii fi du'an jechaan dubbatan. Jalqaba irratti dhibichi akkuma isin jedhe osoo hin beekamin ganda tokkorraa dhohe yeroo sanitti keezii nama baay'eetu yeroo tokkotti qabame osoo hin beekin namoonni hawaasni keessa jechuudha dhibeen kun osoo hin beekamin nama mana keessa tursiisanii amala yookiin ammoo aadaa naannoo sanii irraa kan ka'e jechuudha ni arfamaa ni maal ta'a jedhanii mana keessatti dhoowwanii namoonni haga 4 kan lubbuun isaanii ijoolleen daa'imman jechuudha kan bahe jira jechuudha. Hubannoo irraa kan ka'e jechuudha osoo mana yaalaa hin geessin osoo gara dhaabbilee fayyaa hin geessin manatti tursiisanii sababa saniif lubbuun ijoollee nama 4 kan bahee jira. Saniin ala immoo hin jiru erga to'atamee erga uummataaf hubannoo kennine uummanni akka gara mana yaalaa geessuu taasisne lubbuun namaa bahee hin jiru jechuudha. Tole kuni aanaa Sawweenaa keessatti? Ganda tokko moo ganda adda addaa keessatti kuni? Ganda adda addaa keessatti. Godina Baalee aanutii 7 keessatti dhibeen kun amma mul'ataa jiraachuu kan dubbatan obbo Abdurrahman haga yoonaa daa'imman 680 ol kan dhibee kanaan qabaman yaala fayyaa argataniiru jedhu. Daa'imman 621 jechuudha haga ammaa kan fayyan 687 keessa daa'imman 621 fayyanii daa'imman 55 amma yaalarra jiranii jechuudha. Jiraattonni godinichaa garuu ammas yaaddoo qaban dubbatu. Obbo Aliyyaa Abdoo jiraataa naannoo Sawweenaa magaalaa Miicaa daa'imti isaanii dhukkuba kanaan qabamee fayyee akkas jedhu. Amma ta'e tokko pasantii 80 qachuun to'atamee waan jedhu malee amma gosa kun qulqullaa'ee baay'ee illee danda'u namni amma qabamee jiru jira. Daa'imti sababa dhukkuba kanaa lubbuun isaa darbe jira ganda kee keessa? Jira. Obbo Gaboo Kadir qindeessaa garee to'annoo dhibee gifiraa buufata fayyaa kan Malkaa Miicaa aanaa Sawweenaati. Rakkoon beelaa godinicha keessa jiru dhukkuba kanaan kan wal qabatu ta'us ni dubbatu. Talaallii gatiin arganne qofa osoo hin taane amma dhibeen kun warra talaallii lama akka dura jenne san baatii gaafa baatii 9tiif gaafa waggaa tokko baatii tokko warra talaallii nama fudhate hin qabu. Warra talaallii tokko qofa fudhate hin qaba. Cimina dhibee saniitu akkaataa inni itti cimutu garaagarummaa qabaata jechuudha. Garuu daa'imman amma asitti yaalaman keessaa nu amma ragaa adda baafnee qabnaa. Irra caalaan isaanii warra talaallii hin fudhanne. Daa'imman qofa osoo hin taane nama waggaa 15 nama waggaa 25 kanneen irratti illee akkaataa mul'atetu jira. Garuu irra caalaan isaanii duuba deebineetti seenaa isaanii gaafannee yoo jennu namoonni kunniin namoota talaallii hin fudhanne jechuudha. Obbo Gabaa'uun daa'imman 150 ol buufata fayyaa sanitti yaalamuu himanii isaan keessaa 6 yaalaaf gara hospitaala Gindhiiritti ergamu 40 kan ta'an yaala fayyaarra jiraachuu kan hafan ammoo dandamatanii fayyuu dubbatan. Waajjirri eegumsa fayyaa Baalee Ba'aa ammas dhibee kana to'achuuf hojii to'annoo itti jirutti dabalata boruu kaasee talaallii gifiraa daa'imman guutummaa godinichaa keessa jiraniif kennuuf saganteeffachuu beeksisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.